ati baaftee lafa kaartaa pilaanii qabu kennitee ofii ijaarte no problem. Beeta kiristaanis akkasuma Itoophiyaa keessa manni amantii tokko ka kaartaa pilaanii qabu hin jiru. Okay. Ati fi Addis Ababa shakkariin godhu masjiida qofa sitti mul'ate. Beeta kiristaanni maasitti mul'ati waan ati kiristaana taate fi waan niititti amaara taate fi እናታችሁ አፈርት ብላ ዱጋ ወለቲ ናይቹ ማን ያማቲ በእንተ ማስት ሙለትን ዋናቲ አቺ ደምተ ሁሉ ነማቲ ሰገዳ ወጡፊ ማ ኤኖ ባገሰኒ ኮ ወንፉ በርባደን ሲኒኮ ጂቢን ሲሲን ኑፍ ቀብዳን ኩኒ ማሊኒ ማሊ ሰረን በከ ቁፍቴ በከኛቱ ሎቲ ሱዱጋ halkan ሁሉ ነዶ አማራ ጀለቡልቴ ገባቴ ኦቦሌ ወንኬ ትራ መስጂድ ዲዳ ምንም ቢሆን ጀቹ ሀገር እለ ወተ ዲቃልትቺ 4 ኪሎ ጅርኩን በር ኢልማ እስላማቲ በየ እስላማቲ ትዳለተ በር አካካዩን ከበር ኡፍ ቢረ ደርቤትሪን ሐረም ረቢ ጀለቲ መስጂድ ኢጃሬ ከልብ ሉጢ ነመጉዲ በር አንአማ አካ አንቤኩቲ والله غاندي هندو وان دندو قبا وان دندو قبا وجولي جيما چالا نمني دين في جابه فتونجرو وساين جيمت على توكو بران غور جروتي يوم الجين دي دمي توكو ديغامو نما غدي سيتكو سينا ابا في نياته بر سينا كاكا يو في نياته بر كربي كنت رغا نمچي سعودتي امبر دلغا توري غافا علمك يا هانغفا دلتو نانجري ilmiki ya hangafa dhalatu poolisiidha dirree xiyyaara keessa dalagaa naan jedhe jaarsa waggaa 80 bira dalagaa ture gaa Suudii jiru. Boqqolloni habashiyyaa maaliif jedhamaa an jennaanini abbaa Jufaarii fi Mangistuu Hayilamaariyaam mootummaa Itoophiyaattu nuu fidaa ture yeroo san jaartinti ulfa garaa qabdi hujjaaja kana siinqii isaanii akka nama fattashuu goone gimmaasha jalaa hannee manatti hin galee ilmoo kiyyaaf jaartiiti ya nyaachisaa ture naan jedhe. Akaakayyuun kee nama seenaa akkanaa qabu yaaddi qaalticha hudduu nadhoo amaaraa jalatti galee akka masjiida abbaan kee biyya ofii keessa dhiise Su'uud harama rabbi jalatti ijaarsaa ture ati irra gaddeebitee diidaa jechuudha. Wasakna aldiinak dayyuus. nama gaddisiisa. Masjidni lama jira. Akka Oromootti ilmi Oromoo tokko dirree haramaatti Makkatul Mukarramatti masjida ijaaruun seenaa amantii Islaamaa keessatti akka Oromootti nu boonsa bara. Arra warra kaleessa ubbira taree Makkatti masjida ijaaraa jiru san yoo arra ilmaan jaraa gabbaatee guyyaa tokkotti masjida 23 diidee masjida 130 diiguuf karoora keessa galchitu raaset aaxifa bakka jirtutti uf ajjeesisi gora bar waan akkanaa dhaga'u caala gaarii miti sirrii miti kun uf sirreessaa no nuti ummanni amantii Islaamaa siyaasa keessan caala amantii teennaaf duuna Oromummaa caala amantii teennaaf duuna ana isinitti baana asraggicee mina garaachu hin beeytan asliin EPP miti hin beeytan dhaaba fedhe gaafa isaan gaarii dalagan yoo jabaadhu jechuun illee baadhuun callisa gaafa isaan badii dalagan illee hedduu ittiin bu'u no garuu wanni isin ifatti nuu beekuu qabdan Muhammad Faatumaan Faate Muhammadon dayyuun isin asira laaltantun hundi isi jechuudha Oromummaa caala amantii ufit dursiti kun dhugaa rafa jiru. Polotukaadhaaf yeroo tokko Oromoo taane dhalanne Oromoo taane jiraanna Oromoo duune taane tinin duuna Oromiyaa irratti duuna this is fake kuni fake dha politiksiidha sun soba sun because gaafa andu'e marrabbu ka gaaf jedhamu an Oromoo dha jechuun danda'u Allah jira bar marrabbu ka gaaf jedhamu Allah man nabiyyu ka gaaf jedhamu akkasuma alayhi salam man diinu ka diinul Islaam kana deebifta bar
اوكي دراني انا جبتي برباش في بليز ورا جبتي كنا جرت مو بغلطهم مفتوح غلطهم جبتي براجي وري غافا اسم ها اسنت مبر اخر اسنت مبر مجانا مليچنا كن كوني غيورا دارا دي بتاولا هنگان غلطه قارا نياتا بربره دي بتا باشننو في غرو اورمما چالا امنتي وفي تفدوا ابان إسا اماما سنت مارا تنين هرياكي أنا دريان أذرا هدود الله إذا أغارسيسا ولكن والله بالله كن ربي إذا نبوشت المشاكة أبانك يا إماما أنا مبارك إن شاء الله نمدو هدود الله ولغا أوفجرا أكا أرموتي أثرتي سنتي مارا برا رغاك بتما وجين مبي أبان إسا إماما مسجدة رب رحمة ساني هاغورو رب رجانة هاغورو أنا بانك يا إلى الآن تنا لقيتو bakka inni an salatu ganama bishan qorra kaydi kachuidu luketun tunna dukubdu jira inni kasarana dai katen salatu jira mati akkana kanarra dhalane lubbute na gaqqabu dadamne shaytanin wasawase huddu dalala lamale amanti te na jibbine mit never ever siniti mara qosa disa nuti amanti te nabduna ila qabso biya galu dinnemiti yoro isin amanti te narra taudi dangalledum nasiriti mara kara gababa oromumma 4 kilo senuf bili oromon bilisomuf bosonan sennemiti amanti kenab galleduna yechu siriti mara achira mara nyalum nagraj kara gababa sirigale gara feten dufi ummanni islama mukatit naqe halkan tokkon si buqqisa afaan qawweetinu yoo sittin dhufne du'aayin si buqqisa rabbi si buqqisa hin buqqaataa taa'i kanaaf immoo abbaan buddeenaa kee kasi barsiise kashira si barsiise kasi ergataa ture bar alhabaashin fidee yaa rabbi mallasaa sammuu qabi masjida hundaa xiqqaa guddaan ummanni islaamaa kun itti ka'e mallasaan qabsoon buqqa'uu dide qawween abaa'uun buqqisuu dadhabde kajaarran abbaa gadaafaa qawween buqqisuu dadhaban du'aayii ummata islaamatiin sammuun dhoote jechuudha. Du'aayiin ummata islaamaa nikularii ati liqeeffattee turkiraa liqeeffattee tigrootan cafaa baate san caaltii sin jedha. Ati 4 kiiloo deettee tigraayitti ergaa turtee miti ummanni islaamaa bakka taa'u rukuu alama saraatee daaraa si godhaa warri aangorra jirtan warri masjiida diidan lakkaa hin dhayamtanii haga wallaaluma kiyyaatti isinitti hima dhiisa. Nikulariin ummata amantii islaamaa kireeffachuun barbaachisu bituu hin barbaachisu rimootii hin barbaachisu no never ever miti ka turkiiti miti ka biyya biraa yoo fidde no jalaan deebu dhiisa gaarii miti isiniif gaarii miti diin keenya waa tokkon ta'u nuti akka rabbi nu gaafanneef dubbanna malee amantii ofii rabbitu eeggata ni eeggata isini gale garuu yeroo masjiidni kiyya diigamu maal eeyda ati maal godhaa turte yeroo kitaabni kiyya gubamu ati maal godhaa turte gaaf jedhamne lakki dura dhaabbadheera gaafii ofirraa deebisuuf nuti qabrin nu eeggata dirqama keenya bayataa jirra malee yoo nuti guutuu callifne diin ofii rabbitu eeggata jechuudha. Aksaalaali guyyurraa boombiin itti darbama maan gubanne maan banne maaliif hin irranne guutee salaatama bara fakkeenya furachuun qabdu kanarra karaa gabaabaa sammuun qabdu masjiidul aksaalaali siin jechuu jira bara. So warri irra ilma abbaa gadaati ilma oromooti maarreedha jedhee aangorra fitiisaa jiru kun hundi warri abboota kee abbaa buddeenaa wayyaanee irraa kuffise kadheen gaddallee diroon isii wajjin tumaa ture irra guddaan isaanii parsantiin 90 ijoollee islaamati. Akka oromootti yoo fudhanne dhibbarraa parsantiin 90 or 80 ummataati masjiida jalaa diiguu jirtu kana
ummata kanaa walloltee Gondar galuuf soddoota kee ajjeeftee fixxe. Warra abbaa buddeenaatti galuuf diroon irraa shanaa baate yeta abbaati noo mitgaba. Ani bar kana dhibu kana bar. Masjida deeyidee Jimmaan galuu hin dandeettu bar. Abbaa fete ta'i. Masjida deeyidee Arsii galuu hin dandeettu. Masjida deeyidee Harargee galuu hin dandeettu. Mungkin shawaa keessa mimmilixxee ani gandummaaf hin jenne xiqqoo jiraachuu dandeetta. Maaliif warri amantii biraa qabu boru si araachisa jaarsummaan si araachisa si bulchuu danda'a. Ila bakka amma masjida radii dukana si bulchuu danda'an nuti si araarsuuf sanuu masjida keenya diigamuu sitti jaalatanii osoo hin taane guyyaa lama sadii si galee kanaaf kutaa guutuu ummata bal'aa ummata baay'inaan gimmaashni ummata isaanii amantii islaamaa hordofu ka Silxeen dabalan ka Guraageen dabalan ka Amaaran dabalan ka Tigreen dabalanne Oromoon qofti gimmaashni biyya sanii ummata amantii islaamaa hordofu. Ummata kana masjida 130 jalaa diigee eenyu abbaa kee bulchuu hedda akkamitti buluu heddaadha. Gaarii miti. Nuufillee nu homaa nu gootu. Amantii teennallee homaan gootu siif gaarii miti. Isin warra aangora jirtaniif gaarii miti. Arrasitti arrallee seeraaf dhiyaatan borullee rabbi isin gaafata jechuudha. Addunyaa irrattillee gaafatamtanitti akirattillee gaafatamtan. Seenaa xuraawaan hojjetinaa. Seenaa xuraawaan hojjetinaa. Taappii godhaa koppilinkii godhaa hundi keessan. Taappii koppilinkii godhaa. Hin jaalatan. Kaampaanii hunda keessa feesbuukii, yuutuubii hunda keessa warra mootummaa hojjetu jira. Riippoortii gooti. Amma feesbuuka osoo haasa'e hin guban. Yuutuubii irra taa'uun dhoogan. Anamma yeroo baay'ee ijoolleen maa waa Oromoon dubban maa waan kennan dubbanin. Feesbuukni kiyya torbaaniin gubataa oola. Yuutuubiin torbaaniin gubata. Sarraatanyaa achi keessa qadarattee waan ati haasoftu eedee tiraansileet waan riippoortii gooti. Indezaa adeela. Hin gowwoomina. Ijoolleen amma aangoo hirtan kun hin gowwoomina. Tokko yoo Oromoo tokko ajjeefte har'a tokko ajjeefte 10tu dhalatee bula. Yoo har'a akkaawuntii nama tokkoo gubde akkaawuntii gubde malee si galee yaadne nama sanii hin gubanne. Si galee anamma akkaawuntii nama 1000 takka qabdu yoo dhaqe namni na beeku ana hordofa malee akkaawuntii kiyyaa miti. Si galee ati ka gubde akkaawuntii dha malee aslii miti jechuu yaada na keessa anaa ta'u miti badas gaaris haa ta'u waan anaa ta'u san hin gubne jechuu. Kanaaf furmaanni maalinni wal danda'uudha wal kabajuudha amantii waliif danda'uudha. Kana gochuuf immootu masjida diiguu dhiisudha jechuudha. Obboleewwan kiyya ka amantii kiristaanaa fi amantii pheenxee hordoftan akkuma gizee nuti amantiin keessan tuqamu gabbaanee isin wajjin dhaabbannu gabbayaan waliin dhaabbadha. Oromummaa walitti qabna wayita. Yoo masjidni keenya diigamuun isin gammachiise mootummaa sagalee ta'a. Diina fi fira keenya addaan beekuu barbaanna nuti akka Oromoo Islaamatti kanuma. Yeroo beeta kiristaanii tuqamu yeroo wanti tokko waa ta'u nuu miti sheeyni keenya gabbaa'e isin wajjin dhaabbata. Finfinnee har'a masjidni keessatti diigamaa jiru kana miskiina amantii Islaamaa hordofu Hararii ka amma kana miilli isaa shamee lafa ciisu jira. Finfinneen ka Oromooti jedhee dhagaa jiru dhaabbate barsiisaa Iliyaas jedhin warra qabrii nyaate isin itti himaa jiru. Ka lubbuun jiru ka qomaa ta'eetiin manatti gale sitti himaa jira. Na aldiinaak. Mucaa gizee hunda gasira deemee isin kadhatu. Ka yoo nullee mallaqa isin gaafannu hin kennineef. Barsiisadha. Barsiisaa yuunivarsiitii Harammayaa barsiisaa Eliyaas namni jedhamu hin beeytamu beeytan. Asitti dhiyoo kanaayyuu anuyyuu isin gargaarsa isin gaafatamaa ture. Maalin hatuuf akkas ta'e abbaa ofii aangootti fiduufi
No. Finfinneen ka Oromootii jedhee gabbaa'e. Agaazii dura dhaabatee jiru. Qomaata'ee manatti gale. Ka du'e meeqa? Isini galee? Kanaaf nuti akka hordoftoota amantii Islaamatti akkuma gaafa amantiin keessan tuqamu isin waliin dhaabannu. Akkuma gaafa beeta kiristaanni keessan tuqamu isin waliin dhaabannu. Akkuma gaafa irreechaa isin dhooggan isin waliin dhaabannu. Har'a yeroo masjiidni keenya diigamu nu waliin dhaabbadhaa. Obbolummaa keessan nu garsiisa. Yoo masjiidni keenya diigamuun isin gammachiise isin galee isin gammachiise mootummaa deeggaraa nu garsiisa. Maaliif jennaan amma booda Finfinneen ka Oromooti jedhee miskiinni gabbaa'ee du'uun qabuu qaba. Are you understand? Isin galaara? Miskiinni Hararge ka takkaa Finfinneen beeyin. Miskiinni Baaleen ka takkaa Finfinneen beeyin. Gujii Booranni ka takkaa Finfinneen beeyin. Ka Arsii ka takkaa Finfinneen garfii jirtuun beeyne. Xarafa naannoo Oromiyaa ka Wallaggaa. Ka takkuma garuma Finfinneen jirtuun beeyne. Ka yoo Finfinnee dhaqee afaan Amaaraan beeyne. Akka itti algaa qabatuun beeyne. Miskiina bara. Oromoon kun miskiina bara. Finfinneen ka Oromooti rasaasa irra gabbaa'eetiin dhaabatee du'a. Isaa kaleessa Finfinneen ka Oromooti jedhee siif duusan ati har'a Addis Ababaa shaggariin godha jettee masjiida keessaa diidaa jechuudha. This is no fair by Ingilizanya. Sirrii miti. Wallahi sirrii miti. Maa namni akkamitti firii irraa nyaata irratti deebi'ee albaa subhaanallah. Min maalat noo? Tinish ayisa qaxaxan ummanni wasayni aangorra jiru kun amantiin qabdanii? Namni amantii ofii jaalatu akkamitti mana amantii biraa diiga jira bara. Anama yeroo baay'ee wanni waa'ee amantii hin haasofneefi abbaa fedhee wal lolu amantii nama abbaa amantiitti wanni hin dubbanneef akka amantiin tiyya tuqamtu waan hin barbaanneef. Meeqatu sheekota meeqatu wallahi adhaa miti waggaa 5 dura nama sheekaa guddaan naa dawwale yaa asli ati mucaareef lafaa ol dhufu ana yaanni kee naa taya baay'ee si jaaladha Ameerikarra wallahi kakadhe waggaa 4 dura yeroo ati laayivii dhuftu haga ati fixattu dalagaa dhaabet ta'ee si dhageeffadha yeroo tokko anaa ijoolleeti ya wajjin jaartiti ya wajjin ta'ee buna dhugaa si dhageeffataa jiru atosuma haasoftaa dhufte haadhatee akkas godhi jettaa ani jaartiti ya saalfadha jedhe ilmaa kiyya saalfadha jedhe Ameerikaa wanni akkasii hin jiru jedhe Oromoon ummata gaariidha ummata safuu beekuu ummata kabajaa qabu ummata adaba qabu jenne ijoollee teenatti himna gisee atiin kun dhuftee tini ruchaa rate akkas goyeeru sila aayyaaf abbaan kennu sabni jisu ijoollee teena rabbii jedhi bakka haadhaa san keessaa dhiisi waan biraa waan feete haasayi nama sheekaa guddannaan jedhe. Namni meeqanaan jedhee yoo namni aarsa ima jiran gisee aaree ruchaa rateeti akkas godhi ima jira. So wanti haati kabajaa qabdi haadha namaa arrabsuun haadha ofii arrabsuudha dheengadda harmeet dhukkubee haga an aare haga isinittuu aare hin beeytan haga itti laffa'ee hin beeytan irra kaayne gisee aareeyyuu akka haadha namaa arrabsuun haadha tii ta'uu beeku arrabsuyyuu amantii namaa maaliif hin tuune maaliif amantiin nama qoonne akka amantiin tiyya sababaa kiyyaan amantii tiyya tuqan waan hin barbaanneef no kanaaf eenyuun sodaadhee miti. Lafarrattis ta'e miidiyaa irratti namni anaa walitti bu'e adhabama tayaa ture hin beeytan tokko lakkaa jibile feesbuuk irratti wal qabnaan hin balleessa nama ofirraa afoo kiyyan bahu garuu maaliif kanamaa walitti bu'aa oolu amantii namaan tuyin maaliif yoo namni amantii birallee na tokko akka amantiin tiyyattuu qabtu waan hin barbaanneef sababaa ani ilma kiristaanaa tokko walloleen akka dhufanii quraana gaggaragalchanii hin cirreef akka dhufanii amantii teenya nabiyyi keenya hin arrabsineef durriyyeen islaamaa amantii ufiiti haala abbaa ufii caala kabajaa qabdii lamaana tahannu igabaachuwal gowwoota garaa atalaa isini galaana durriyyeen islaamaa takka isin jira durriyyeen islaamaa takka tasalaata burreessitu isini galee tasalaata burreessitu tayoo feete soomallee burreessitu tasooma keessa ijaarraa wal buufattu haadha abbaa ufii caala amantii ufiitii kabajaa qabdii
sinjechuuf evidence sitti himaa isin galee are you understand gowwoota hoolaa biyya bulchitu hoola biyya bulchaa bar hoolan gaafa qalan qofa samii argite baay'ee nama gaddisiisa gabaabumatti sheekotiin kenna hayyoonni kenna abbootiin amantii biraas dhugaa walitti himuuf yoo taane warri poolotikaas Addis Ababaa yoo oromeessuu barbaadan carraa kanatti fayyadamanii kaartaa pilaaniin qabu jedhanii yoo poolotikatti illee deebine mana amaaraa diigudha mana amantii miti finfinnee oromeessuu barbaaddaa shaggariin godhuu barbaaddaa kaartaa pilaaniin qabu jedhanii itti diigi tarsaate mana qomcee rigaxaachoo masjiida irraa gori waa tokko isinitti hima amma waan gootan isinitti hima warra waa diddiigu kanaaf hundi keessaan isin beekaa jira ooltan inni taawwaqaale ani warra asirraa feemasii fi baalaa silxaanii fi hooggantoota asirra jirtan isinitti himan hunda keessa namni xiqqoo nuti si caala jedhee funfun jedhu yoo jiraate nama sadi qofaan kanan dubbifne kanan dhaggeeffanne እናታችሁ አፈርት ብላ ደገፈዳ እስን አብዲ ኢሌ ጫልታኒ ሚቲ ሳሙራ ጫልታኒ ሚቲ አብዲ ኢሌ ፊ ሳሙራኑ ቅልጦ ታኒ ሊቪክ የደገፈታ ቀማ ጅሬ ሰሮት ወሪ ከላይ ሲን እርገታ ቱሬቹ ደገፈዳ ኢላ አኒ ነምኒ ኢንቦክሲ ጊዜ በረሰፍና እንደቢፍኔ ኦሮሞ ከሳ አመይሮ ቶክቶኮ አትሊኒ ናፈ ምናምን ጀተሪሚ ወላሂ ነምኒ ሀጋራ አኒ ዱብሲን ጀባ ኦሮሞ ቀብዱ ከሳ አብይ ጀተን جواري مرة سدين ترقف أناذر هنديسي هاي جنان دكتورات شنجان دفني ما نسات الود وفي كذا بيجانا يا لبطة والله سرتكم ما كايتا فيسبوك رات برسنان وفي جلبي فتى وروات أكنا ما بيت كريستال روجي سيقولي ما ورا أمانتي تكوفي متي ما أنا أمانتي روجي تكاج تامي أكاسي جاجرام بسنجرا كي يسنا تكوا سينيكالي والبينا يجون أني ميديا كان راوني أدنى غورو يو إثنين كابي مكودو تسنى كاين بيتا وفي إثنين جيب سيساين بيتا تاك الله دوغام مالي نمت دارو دوغام مالي هندو بدوس غافا أورمون غوتو وياني وجين هني ربايا توري أني بار أبي جيبو كان رفينا مدى غري فيديو كي يقبدن ستوري رجل كونو توقف فرد لتجي يولي براينا جلالا أبي هاگا فرن ليتاو ኦሮሞ ዳበራ አንጎን ኦሮሞ ጌታቸው አራዳቱ ኢልሞ ኦሮሞ አብይን አጀሰራ አብይቱ ጌታቸው አጀሰ ወያ ሴናኑ ጋፈታ ኢልማን ከነት ሳልፈተን ጀረ ካው ዲያስፖራን ሁንዱ ወያኔ ወጂ ሂረት ትባቱር አለ ከናሲ አረፍሳቱራን ኦሶፍ ደለጋ ከጅቡስ ደገራቱረ ዋወል ቢረ ቀበደ ደገራ ግር ከረም ዲያና ከነ እንጀሩ የሮባዬ ማሊ በፋን ነማ ቡአን ማሊ ሱራን ከየገለበጣው ማሊ በረፋ ባይተኒ ኤርጋመን ደሞ ሚራን እንደም ታኤ ላሌ ማልጀሬ ዋነት ፈካተ ዱበዳ ይቹ ስኒገለ ከና ማለት እንጀቹ ወርባዳ አዲስ አበባ ሸጋር ጎዱ በርባደ ታረን ኢትዮጵያ ኦሮሞ ፈካቱ ኢጃሩ በርባደ ታናን ኮልኮሌን አንጎረ ጅርቱ مسجد ديدمي فتيما مسجد ديدميت بيت كريستال ديدميت مانا ورا صداك هتي ديجي قوما باستا تبرثلات وفاي أورمون قوتونين كم مرة شرّا كانت تفايا دمتيان دينقد قافا سورة ذلك والله ينكم مر بقى أنا متشكون سوتان قوما أورمو باسو هدا شرّا كان مسكينة ميكا تجارة تاثلا إراك أبديتما اتقيجتي منا دبتو كو دبلا ما كامارا كانت تقيجتي ترفافت اورمون فيفني كذا منا قبونجرو اچ غرغالچته تو مديد كارتا بلان እንደዚህ ነው በቃ ኒውዮርክ ጎሮ ዳምት እንዴት ቢፋራዋን ጃረተ تو مديد ጋፈ ጃርተ ከዚህ ኦሮሞ ትጋጭት
uffooyyere ummanni ati irraa dhalate si eebbisaa jiraata jechuudha. Waggaa 1,000 bulchitaa jechuudha gaafata. Hinde Finfinnee Addis Ababatti ka jijjiire ummanni Islaamaa si weeraree miti bara. Habashatu Gondar irraa dhufee afaan Oromoo ufi wallaachisee salaatuu si dhoggee soomuu si dhoggee Muhammad Kadir Abdalla jechuu si dhoggee sihii miti obboleewwan kee warra ijoollee tufaa munaa fanniseetiin Addis Ababee godhe bara. Maaloo seenaan beeytanii? Seenaan dubbiftanii? Min maalatu ነው? Kanaaf yoo biyya saniif yaaddan, yoo Oromoof yaaddan, even yoo ofiifuu yaaddan, waggaa dheeraa bulchuu barbaadda? Warri amma aangoo jirtan kun waggaa dheeraa bulchuu barbaaddanii? Finfinnee neetwoorkii godhuu barbaaddanii? Mana warra soddaa keessanii diiga. Carraa kanatti fayyadamaa diiga. Afaan qofaan bara baraan Finfinneen ka Oromooti. Biyya abbaa keenya irratti irreeffanna jetti masqalaa dawaayiti walgeetti. Carraa kanatti fayyadamtee bitintiin oomtu waa'ee jarri waggaa 150 achitti walitti qabatte daaraan gootu hin saamtu hin buqqiftu. Mallasaan barbara aangoo qabate sa'aa 24 keessatti lammii Eertiraa akka taate as keessaa bahi jedhanii Eertiraa yaatee bara Itoophiyaa keessa. Sa'aa 24. Sa'aa 24 hanqanaa sa'aatii 48tti lammii Eertiraa akka taate mana hunda banatti dhiifte yaateetti Eertiraatti galte bara. Maan inda Tigree yeroo tokko tokko qurraaxis. Teenna saree ilmi Oromoo tokko takkatu ol jabaata uf dagate bakka jiru dagate bakka irraa ka'e dagate ibdi naachu namni bakka irraa ka'e hin beeyne bakka deemu hin beeyne maraatadha. Ijoolleen afaan Oromoo dubbattu taama aangoo jirtuun hundi isii ani yeroo taa'ee ilaalu maraattu natti fakkaate. Because bakka irraa kaaten beeytu bakka deemtuuf hin beeytu jechuudha. Namni jireenya baadiyyaa keessatti dhalatee bakka itti dhalate hundi siin beektan warra aangoo jiru. Qorsoo nyaataa guddatee, daaraa haadhaa guddatee, kurraazii ija balleessitee baratee, beela bulee miila qullaa deemee baratee, arra carraa biyya bulchuu argatee akkamitti mana amantii abbaa isaa haadha isaa akaakayyuuf akaakilee isaa diiga. Haga mana amantii diidee rabbii fi obboleewwan keetiif abboota keetiin haawwota keetiin walitti buutu mana warra soddaa keetii diidee hin gammachiiftu. Ilmi Oromoo hundi isaa hin gammadamu. Maaliif sababni yoo ijjar gayyaa ta'eetillee Finfinneen ka Oromooti. Ka Oromooti. Hiriirisitti baamu tokko hin jiru. Istaandi si wajjin gora maaliif lafa keetti irraa anamma mana kana kireeffadhee gala abbaan manaa yoo manaa uxaanaan jedhe maftuunoo yaraasuunoo uxaa bakka. Yoo barbaadde birri kee hodhu bayyoonaan jedhe maftuunoo mana isaati lafa isaati. Finfinneen ka Oromooti. Seeranis heeranis kenna handhuura Oromiyaati. Mana bulgee kafeete yoo diide guutuu yoo diddiide magaalaa biraa shaggar ijaaruun Finfinnee miti Addisaa miti leela. Addis katama Addis simaa wooxaallo. Warri ammas keessa jirtan yuuxoo yoo jette Oromoon guutuun si deeggara jechuudha. Hundi si deeggara. Hundi. As deebitee garuu warra waggaa 130 achi keessa jiraatee achi keessa luphee baasee achi keessatti obboleewwan keenya fannise. Maqaa lafateenna maqaa irraa jijjiiree aadaa fi safuu achi jijjiireetiin lafa sanii jijjiire dhiiftee adhamas jedhe jechuudha. Oromoon karaa dhaabatteetiin qaama ofii gurgurattu hin jirtu bara. Safuu Oromummaa irraa fuudhan bara lafa Oromootirraa sitti mul'atu kun. Quban qabdu yoo har'a 4 kiiloo seenteetiin wallaalte duraan gaafa ijoollummaa hin agarre nadhoon Amaaraa karaa dhaabattee adaarii sitti noo 5 bir siin jetti ba saala tokko malee sitti noo.
Naddoon Oromoo taqaama saalaa ofii birrii shanii gurgurattee ture shoortinoo adarnoo siin jetti bara. Warri diigamuu qabu silaa warra san ture masjiida miti. Mana hudduun itti gurguramtu diiguu qabda ture bara. Eshi yoo mana farshollee mana xajjillee diiguun karaa si nyaate maaliif baalasilxaanin hin dhuyne hin jiru. Baalasilxaanin hin dhuyne hin jiru waan ta'eef no problem. No problem. Suusii keetii jettee yoo mana farshootii fi mana wuskiitii fi mana xajjiitii fi mana haraqee dhiifte silaa har'a masjiida osoo hin taane ka diiguu qabdu ka diiguu qabdu har'a silaa ka diiguu qabdu warra harma gurguddaa badhee kaayee are you understand? Short ነው አዳር ነው የምትፈልገው ሲንጀሩ ሰነየች ሰባተኛ ጉቱ ዲጉ ቀብዳችሁ ስራ ዱጉማ ፍንፍኔ ኦሶ ሸጋሪን ፈከሱ በርባደ ከዲገሙ ቀቡ በከሁ ማነን ሁዱን ትጉርጉራምቱ የቹ ማለፍ ኦሮሞን ሁዱን ጉርጉራት ዳላ አፋን ኦሮሞ ከሰዩን ጅሩ ሙጤትን ትኖሜ ቀየቹ እንጅሩ በራፋን ኦሮሞ ከሰም አክትሻለ ቢታኒቲ ወኖ ቁራን ኩን እንጅሩ በራፋን ኦሮሞ የለም እኮ እንጅሩ በር አረምዲ ፎከታ ኩን አካታን እቲ ሁዱ ጉርጉርታን ኩን አፋን ኦሮሞ ከሰ እንጅሩ መንተለ ኦሮሞ ተካ ኦሶ ቃመ ከየ ጉርጉርደ ቡለ የተ ዲፈማና ጎራቲ ጉርጉራቱ እንደንደቱ እንጅሩ ካ ሜማል ጀረ ኢራቢት ዮ ጀነጀንተ ኢጃዛ ቡፈተ በለ ከመጃለ ሲጃላ ምናምን የተ ነው ኢጃዛ ቡፈተ በለ ሜማል ጀተ ቢት ነቲማ ኮመንት ጀላ እንጅራ አመድ ያ ዱርዬ መጋላ ከደብተ ከጉያ ተኮ ፍንፍኔ ከዘንበን እንኮልት ላረመፋን አማ ፍንፍኔ ከነ ከራጂ ደምተ ትንጀት ፉማ በር ከራ ጉባ ዳበተ ስንት ነው አዳር ነው የፈለግኮ ሾርት ነው ትንጀት እንጂሮ አፋን ኦሮሞ ነው ሾርቲን ኩማይ ገባብዱ ሞቱ ነው መጋባት ሾርት ነው አዳር ነው እሺ ቡልቲለ እንጂሮ አፋን ኦሮሞ ከዘበረማ አክት ቢተተ ዶፍቱ እንጂሮ ሲላካ ዲገሙ ቀቡ ከሰፉ ኦሮሞ ለጨብሱ ዋን ኦሮሞ ከሰለ እንጅር ቀቡ ሲላ አራ ከዲገሙ ቀቡ ማነ ሁዱ አማር እቲ ጉርጉራቱ ለማለት አለ መስጂድ ኦፎንታን ነዶ ጎደሪ ዱፍተ ብሪ ሻንሻኔ ሁዱ ኡፊ ጉርጉራቱ ሰን ማነ ጀራ ዲጉ ቀባን ጀራለ ሲላ ወልት ቀበኒ ጉቡ ቀባንቱ ማልጓሬ ሰሙ ቀብደን ከደንዴቱዳን ጀናን ጎዋን ገለን ይቲ ኡፊዳኔ ጅራ አይምሰል ስቲን ፈካቲ በጣም ተሳስተሃል። አባ ፌትታይ ፌቱ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ታይ ፌቱ ደዩስ 4 ኪሎ ጅርቱ ከረታይ ደዩስ ተሰለማኑ ፌዱ ሳንጋ ኦሮሚያ ቡልቹ ከራተው ፌዱ ደዩስ 4 ኪሎ ጅሩ አተው በጣም ተሳስታችኋል። የመጨረሻ ተሳስታችኋል ነው namni rabbi walitti bu'ee milkaa'e tokko hin jiru. Masjiida rabbii diiguun Oromoo miidhuu miti. Masjiida rabbii diiguun ummata amantii islaamatiin walitti bu'u miti. Rabbii walitti buuta. Namaanii miti. Never ever. Biyyi diin rabbii keessatti tuqamee guddatte takka hin jirtu jechuudha. No. የለም ረቢ ሙሲባ ስትቡሱታ ነኤግ ጀባዱ ዲክ ታያለ የረቢ ኡምሪ ነው ደረሰ አክረከ ወልማን አገር በርሶ ዳንከ ከኦሮሞ ፈንሳ ቱሬ ሞርም ኢራጭራ ቱሬ አመንቲ እስላማ ኡመት አመንቲ እስላማ ፍጣ ቱሬ አክር ኢሳ ቆማጠየት ደቂ ዱብሲ ሐውልቲ ኢጃረተኒ 4 ኪሎ ከሲራ ምልልኪምባ Seenaa dubbisi deeme yoo yeroo qabaatte seenaa dubbisi jireenyaan qomaa ta'eeti harkaa fi miilli ciccitee dhuufuu qabatu dadhabee yeroo deemu dhuufuu yaasaa deema mootummoota addunyaa kana bulchanii nama miidhan keessaa namni jireenya irratti osoo lubbuun jiru rabbiin jazaa kafaleef isaa fi ka biyya kanaa kaga amma hirkatee hafetanii jechuudha. مالف بيا إيشي بدين الرجال وقارئون برباد
nageenya doktoraatiif gaarii miti. Osoo deeman dhudhuufan. Dhudhuufaa deeman. Wallaahi. Sobaa miti. Dhudhuufaa deeman. Dhudhuufaa. Harki kun qomaa ta'ee miilli qomaa ta'ee Minilik ka biyya dararaa ture nugusni Itoophiyaa akka dhuufuun isaa hin dhageessifne. Wannoo hin beeytanii kalloo ta daa'ima guddisan. Laayon welcome. Hin beeytanii kalloo beeytanii yookiin waan gaangatti diran bilbila gaangatti diran beeytanii isa hundurra godhatee akka dhuufuun isaa hin dhageessifne deemaa jechuudha. Shak maalifi waan dhuufuun baaq yaadeemuufi isa hunduu godhatee deema. Sobaa miti kun dubbii bareeffachuufi miti istirii dhugaati. Muujizaa fidhaa jechuudha. Gaafa diin rabbitti buutu hin muujizoftu. Rabbiin addunyuma kana irratti sirraa kafala. Kanaaf